Ayyee argitaniirtu miire Maal arga jaarsa wayitii ka gara samiidha wallaalee dhaabbatu wayi maal ta'e kuni? jaarsaa miti kabaja qaba jaarsan jedhamu. Akkuma ati Nabiyyuu Muhammad kabaju kana Ani akkuma hin Oromoon beekuu fi kaan kiristaanaa jaarsuma Yesuus jedhaan ani maali Kiristoos waan maqaa jaalatu beekee miti ree? nama hin jedhamu. Nama hin jedhamu. Nuufillee adda dure nuufillee isa jala Maaliidha yaa'anii ani naaf dubbatan. hin galle bar maaliidha maali kanatti mul'isa? Kun Hooggana keessa immoo abbaa Yesuus Kiristoosiitii fi abbaa Nabiyyuu Muhammad yeroo jalqabaatiif uume. fayyaa qabdaati akkam na qomi? Guutuu fayyaa namatti. Ayyee kiristaanaati ortodoksii na fakkaata. Harimo Jaarsi kun ortodoksiidhaa mi? Ortodoksiitu akkana jira akkana ta'a na fakkaata. Yoo dogongoru baadha. akka Ortodoksii miti Kiristaanummaa miti Islaamallee miti. Maaliidhaati? Ampaagaan. Allahu akbar. Maal paagaanii maaliif paagaanii maal fa'aa waaqessitaati? Paagaaniin gosa hedduudha. Warri Hinduuzimii jira, waaqeffataan Oromoo jira, Buudhaazimiin jira, baay'ee jira. Paagaanii maal waaqessitaati? I can believe only by one God. Tokkichuma isa. Maal jetti? Ka maqaan taane. Tokkichuma. Eenyu waaqessita? Waaqa tolfama waaqessita? Paagaan jechuun warra waaqa tolfama waaqessu jechuudha yaa jamaa. Afaan Ingiliffaati warra waaqa tolfama waaqessu jechuudha. Eenyu tol. Ati maal waaqessita? Waaqni meeqa jettee amantaati? Bilaaki. Gurraacha. Ni dhagaa. Dubbadhu kan maal waaqessita? Waaqni kaminni waaqni eessa jira jettee amantaati? Waan hin jiruttan amanaan. Paagaan maa jettare ati? Isiizimii jedhi malee. No, paagaani maalakke. Paagaani keessatti single name of God hin jiru. Siizimiin paartii biraati. Paagaan hin jedhamu inni kun. Akkami taatere ati waaqni hin jirre jetteeti ati paagaani jechuun irraa waaqa ofii isaaniitti tolfatanii waan ofii isaanii tolfatan waaqessanidha. Paagaanii waaqa mataaf danda'e qabu. Ka maqaa itti moggaafatan qabu. Kan maqaa itti moggaafatan qabu. Kan qabdu paagaan hin jedhamtu itizistiidha yookaan ammoo ati nama waaqni hin jiru jetteeti nama amantu. Hin qabani lakke. Taasisan dogoggorina paagaan amantii of danda'e keessattuu cufa isaa hundumaaf keessatti hammatee baatee deema malee single name of God hin qabu. Bible single name of danda'e hin qabu. Garuu jaalala qofa lallaba beekta. Tayyib ati amma waaqatti waaqni jira jettee amanta mana amantu. Gurraacha. Ati waaqni ni jira moo hin jiru jettee amantam? Jiraachuu isaan beeku maa itti beekan hin jiru. Eenyu si uume si? Haaya faab. Ayyaa hoo eenyutu uume? Ayyaa fi abbaa kan kee? Akaakilee fi abaabilee kiyyaa. Achi boodaan akaakayyuuf kanneen hunda gara xumuratti dhaqime. Ka jalqabaadha nama jalqabaa san eenyutu uume? Namumatu uume isaallee.
namni xumura hin qabu ka'umsa illee hin qabu hawaan tokko namni xumura hin qabu xumurri hidda namaa kana kan jedhamu hin jiru. jalqaba maal turteeti Jalqaba ortodoksii. laa akkasiin hin jenne jalqaba uumamni namaadha jalqaba irratti maal ture namuma kana ol jedheetu akka nama deemu ture moo Namuma ture icciitiin isaa ammatti hin baane. nama ture nama akkamitti argame namni Namumarraa argame akkuma nani abbaa faayyaa kiyyarraa namni sunoo eenyutu argame namni sunis argaaf. namni sunoo eenyutu argame Namumarraa argama sun. namni sunoo kaachi dura jiru sunoo eenyurraa argame Sunillee namumarraa argama haga xumura namuma. ayyee kan xumuraa san bira dhaqe kan xumuraa eenyurraa argame Ka xumuraa sunillee namuma hawa daangaa hin qabu namni numa itti fufa latiinsiisa. hawaan akkam hawaan jirtu hawaa jechuun waan hin jirre namni kan xumuraa sun eenyurraa argame Ka'umsi isaallee hin beekamu xumurri isaallee hin beekamu dhalli namaatis. akkami ka'umsi isaan beekamne isaa namni ka'umsi isaan beekama maal taasisa maal ati yoo saayinsiitti qaama nuttaate saayinsiin lafti kun Ka'umsi isaa kan. lafti kun miliyoona haganaadhaa lafti dhageeffadhu kaa lafti miliyoona haganaadhaa jedheetiin dubbata waggaa miliyoona haganaa turtee samiin hagana turtee jedhee dubbata warri wannaadhaa jechuudha ati akkamitti jalqaban qaban jira akkamitti jalqaban qaban jalqaba qabne akkamitti argamte Amantii kiyya jaga. amantii kan kee maali amantii kan biyya kam jiru isaa waaqeffata beekuu dhaqxe horoo fi hortuu irraa dhufnee jedhete nama waaqeffatan horoo fi hortuu irraa yoo xiqqaate waaqeffatan nuti goda keessa gadi baane jedha yookaan bishaan keessa bulluuf jennee ol baanee jedha waaqeffatan Horee fi hortuu sunis namuma miti. warra ka jarri sun yoo warra daarwiin jala yoo deemte ammoo daarwiin tiyoorii yoo jala deemte jarri immoo maal jedhanii wannaara dhufnee jedhan eenyu kana waan akka jarmii waan xiqqoo irraa wanni sun bishaan keessa guddattee akka qurxummiidha taatee erga sanii badheetti baatee sanboodaan akka jaldeessaa taatee sanboodaan nama ta'ee jedha. Lakki duruma namni jira namni ragaa sana argate hin jiru. Namni ijaan arge hin jiru jette. Maalitti kitaaba kamitti amantaati walii galatti? Kitaaba nama barreessa akka kitaabatti. Kitaaba kamitti amantaati? Kitaaba nama barreessa akkamitti kitaabatti amana. Maalitti amantaree ati eessaa fiddee waan akkanaa kana jalqaban qabu ka jette sun eessaa fiddee? Waan jiru sinjeera waaqa maqaa dhaabbataa tokko hin qabne waaqa kitaaba. Waan jiru maal gaafsan jirta moo ati jalqaban qabu ka jette eessaa fiddee iyyuu siin jedhe. Namni akka jalqaba qabaate itti fiddee. Mataadhaan nama mormiin kaati mataa qofa natti naasa'iin waan tokko waan haasoftu wayii qabaadhu malee ati. Amma namni jalqaban qabu eessarratti amante macaafni kan kee maal jedhama hin dubbifnaa wajjin ni hubanna. Macaafa hin qabnu hin jedhe macaafni numa hin jedhe. Eechi xayyiba eessarra fiddee ati namni addunyaa keessa jiru akkana jedhu hin jiru hatta warri saayintistoota illee warri daarwiin deemu jechuudha fakkeenyaaf daarwiin jala kan deemu jechuudha tiyoorii isaa jala kan deemu illee yoo xiqqaate jalqaba isaadha ni himan ati eessarra fiddee eessarra sii dhufe wanni kun. Jira sirriitti jira malee maaf hin jirre akkatti hin jirre ila. Eessarra jira bakka jiru waan irra dhaabbatee dubbachaa jirtu natti himi yookaan isaatti fixuutaa bilaa. Labsabbaatii ila. Jira akkatti hin jirre. Eessarra jira natti himi kaati. Argitee isa kana laali dur. Guddisaati ilaalaa cufti keessa. Maalidha? Ayyee argitaniirtu miire? Maal arga jaarsa wayitii ka gara samiidha ollaalee dhaabbatu maal ta'e kuni? Jaarsaa mitiidha kabaja qaba jaarsan jedhamu. Akkuma ati Nabiyyuu Muhammad kabaju kana akkuma. Ani hin beekuufi kan jaarsuma jedhaan ani maali waan maqaa beekee miti ree? Nama hin jedhamu.
nuufillee adda dure nuufillee isa jala Maali yaanee dhaanii naaf mul'atan. hin galle bar maaliidha maali kanatti mul'isa. Kun Hooggana keessa immoo abbaa Iyesuus Kiristoosiitii fi abbaa Nabiyyuu Muhammad yeroo jalqabaatiif uume. Iyesuus Kiristoos illee nutu biillaa isarraa fuudhee geggeesse akka uummataan hin finne gaafa ufu Nabiyyuu Muhammad illee akka ergamaa Rabbii ta'ee tajaajilu kana geggeesse jechuudha. Icciitii kanaa beektu. Fikireesii irra dabalataa Itoophiyaa keessatti waa hundeettee ijoolleen gara gara siyaate maal jechuun jirta isaa maanguddichuu amma ati nutti mul'isa mee bani mee yeroo takka bani mee ilaalla yeroo takka bani. Eessa namni kun lammeessaati? Alteeroga ilaalaa risin hundumtu Lammeessaati argu jira. kuni wanti adda isa godhu imeejii kanaan baaftee suura Iyesuus Kiristoos imeejii isaa ka'e sana bakka tokko hoo galchite maqaa isaa sii baasa. Indifanaayitii kun jechuun Ani akka wanti siin kana jedhe jettee baaftu hin jiru. lammeessaati namni kunii siin jechuu jira si gaafachuu jira. Nama malee lammii hin qabu kun. Lammii dhalootaa hin qabu. Eessa jiraata biyya kam jiraata? Sanyii warra Muusee hidda kuushtiik sanyii warra Muusee barsiisaa Eessa jiraata? ture. Inni duruma jira moo zamana kana keessa argame? Durumaa jira. Sanyii warra Muusee isa Abbaa barsiisaa faragu? ture. Huh? Eessa jira? Eessa ture isinii ba'e amma jidduu kana? Qaba akkuma Yesuus haadhaaf abbaa qabu inni illee qaba akkuma Nabii Muhammad haadhaaf abbaa qabu inni illee qaba. Sanyiin isaa garuu sanyii warra Kuushi. Baay'ee beeksisa sarrii warra kuushi tamaam. Inni kuni eessa jiraata amma sa'aatii kana? Daandii nuuf kaa'ee darbeera. Hin du'e moo? Hin du'e moo jira? Nama mitiiree namni akkan duune. Erga du'e akkamitti waaqa jettaa irreeti isaan? Isaan waaqa hin jenne waaqni amma uummanni Yesuus Kiristoos jedhee hundumti jala deemu kana isatu akka waaqa hin taane lafa go'ee darbe Yesuus Kiristoos isas leenjise Nabii Muhammad isas leenjisee gadhiise. Eenyutu leenje? Namtichi kumoo? Akka isaan illee waaqa hin taane isan ragaa ba'ee darbe. Inni eessa jiraata? Eessatti leenjise Nabi Muhammadi? Yesuus leenjise mee Nabi Muhammad illee haa ta'ani? Yesuus inni eessa jiraachaa ture? Yesuus eessa leenjise? Ati kunoo inni warra gurraachaa jette Yesuus Israa'eli. Inni ammoo warra Gibsii kana jette. Eessatti leenjise arge? Gaafuma seera Maatiyoos ila waliin turanii gaafuma seera Maatiyoos hojiirra oolchuudhaaf Maatiyoos boqonnaa 10:34 sana hojiirra oolchuudhaaf albeenan isin deebi'a jedhee albee harkaa fuudhee ka geggeesse kana. Amma albee sana ka barbaada deemaa jiru garee kanatti malee isiniif illee miti kan dhufu Yesuus Kiristoos. Ani kan jedhe ani Yesuus haa dhufu dhiisu. Namtichi warra Gibsiiti jette inni ammoo Yesuus ammoo warra Israa'el eessatti wal arganii siin jedhe. Laakki namichi warra Gibsi hin jenne warra Kuushi hin jenne. Warri Kuushi Gibsiidhaa miti reeti Museen Gibsi dhaqee maal? Ufii achitti dhaqee leenji'e malee dursa nu bira ture. Atam walii galatti alaa kulli haal maal waaqessita walii galatti mee waan waaqessitu natti himi waan sagadduuf waan kadhattu wayii qabdaati.
waaqa maqaa hin qabne kan maqaan ittiin horamne waaqa ergamaa hin qabne kan niitorkiin isan barbaachifne ka kallattiin rakkadhu isatti deemu ka icciitii isaa hin beekne kan namni sodaachuuf waaqa je'ee maqaa itti uume kana malee hafuura tanan kabajaan. Maal jettee kadhatta wagguu kadhattuu siin jedhe. Ka wal lolu ka wal nyaatu dachirraa balleessi ka wal jaalatu ka wal tokkummaa lallabu nu waliin tursiisii jennaan. Ati maal jettee isa kadhatta yaa waaqayyo jettamoo yaa namticha maqaa sana namticha manatti mul'ise san maqaa isaarra dhooftee kadhattamoo maal jettee kadhatta yaa maali jettaan yaa eenyu jetteeni isa kadhattaati maqaa isaadha. Isan kadhadhooni. Uumaa inni tume sanan kadhadha. Uumaa inni sodaataa ture san. Uumaa uummanni maal dabsaa jettee oge yaa sanan uumaa jettaani kadhadha. yaa uumaa jettaan maal jettaan yaa uumaa kiyya jettamoo yaa maali jettaan. Yaa uumaa keenyan jedha kiyya otoo hin taane hunduma keenyaaf. Atillee keessa jirta jechuudha. Kanaas kun maqaa qabaa mire kunoo uumaa jettee bar uumaa jechuun maqaadhaa mire kunoo. Siin jedhee beeki maqaa itti uumanii barbadeessa sana warra tiksee lafaan ga'e san duuba deeman jedhan. Okay, tamam. Wagguu kadhattu ammoo ati eessarra jira waaqayyo waaqni kan kee kuni lafarra moo samiirra jira? Bakka hunda jira lafi samiirras hin jiru bakka hunda jira hafuurri bakka hundaa jira. Isaan ati kiristaanummaan si keessa hin baane jechuudha. Kunoo waaqa qaba jettee uumaa qaba jettee garuu mataan kan kee nagaadhaa miti. Duratti wamaan hin uumne jette amma ammoo uumaa kiyya keenyaa jette. Hunduma keenya kan uume jette kalaasaati amma nagaa miti. Duratti amma jechi kan kee wal diigee jira jalqabaatiif ka boodaadha. Kalaas hinka. Maaliif jenna jalqabdi kana uume hin jiru jette amma ammoo uumaa keenya hundumaa jette. Amma ati nagaan qabdu kalaas wanti seenuu si barbaachisa. Kana uume waaqan jenne beekana kana uume ayya fa'aa ba'an jedhe. Uumaa keenya jedhee kadhadhan jenne ammati. Maka jibde. Uumaa keenya ka sodaatamu maqaa itti uumame ga. Kalaas ati jirta jechuudha. Amma eega gooliin sitti galteen booda fagaate eega gooliin sitti galteen booda achi booda utuma deebi'uudhaaf yaaluu jirta. Uumaa keenya jedhee kadhadhan jenne yaa jamaa gubbaan kun. Of deewa deebi'uu miti uumaa. Eeyyee waa sodaatan eega gooliin sitti dhiitamtee barrenyaan jalaa godhee sitti seeneetiin jedhe san boodaan of duuba deebi'uudhaaf jecha olii gadu taalta hin jiru. Amma duratti uumaa keenya jedhee kadhadhan jedhe mun jedhe yaa jamaa. Alaa malee nuti hin gallu beeku. Ani kanas hin jedhee yalla khalaas qaada si sodaadhaaf wanta uuma. Ayyee yalla inga. Amma ati uumaa keetitti amani amma amantee jirta kana uumaan keenya ba'eessa jira siin jennan bakka hunda jira naan jettee ba. Akkana jechuun ati kiristaanummaan si keessa hin banne jechuudha garuu ammoo keessa jidduutti dhamaate malee. Jidduutti olii gaffa gaatee dhamaate malee. Kiristaanummaan si keessa jirti jechuudha ortodoksummaan. Islaamummaa isaa ta'u ka jaalala jaalatu inuma jaalannee fudhanna nuti. Eeyywaa isin eenyu miti qoyme amma kalaas hin gaha. Nama biraadha haasofsiisame jamaa nama biraadha haasofsiifne tama kennaa jirta kennaa shawaa finfinnee wayye akkam nagaadhaati nagaadha alhamdulillah bagayyaatti akkami muslima ati muslima garuu gaafin qaba itti fufi gaafii kee yalla musliimonni hundumtuu jannata galuu hin danda'ani namni muslima ofiin jedhu utuun jedhi ka Iwa. Lakki namni muslima ofiin jedhu guutuun jannata seenuu hin danda'u munaafiqamee kan jira ka akkanatti
أفان دبته كان مسلم جدو كان قرآن ربي الأمر مميك جرا حديث نبي ربي عليه الصلاة والسلام مميك جرا منافق قلبي ساتنا أفان ساتنا مسلم جداتيني كيس ساتنا مو كافر ميك تجر ربي سبحانه وتعالى وان كان وجدبته ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين جدا سيقلتي وقرين نما أفتاتيني أمن الله تمني وياك أمت اللي أمن جرو جرا قرو سان كرين أمنين جاء رب سبحانه وتعالى سيقلتي يخادعون الله والذين آمنوا ورى ربي في سبحانه وتعالى أما سور أمنا قوم سورة كاكاتو جرا سيقلتي وهو خادع ربي سبحانه وتعالى وياك أمن سان قوم يجون إسان أكا وان سلا إسان وشوك أبان وان براد أتمجيجور ديما تيكنا قد أجران وان جرتيجور وان دلقا سانة تقلت سانيقال شوراف جيج تمام أكسي ورقلت ترى كل حال يخادعون الله إسان الله سبحانه وتعالى سبو داف يوكان قووم سوداف يوكان ربين شودو داف أكسي ديما وركنا تجرى منافق جرام كناف ربين فويل للمصلين ورسالاتني إساني بدين أرقم تجرتي ويو إساني بجرى كما الذين هم عن صلاتهم ساهون والرسالات ساني دقة الذين هم يراون والرؤف قرسيسا وقود لك ربي في جيتش دقني نما في جيتش دقن سيقالتي ورّا هجي ساني دا ربي جيتش نجني ورّا منافق أجل أمورنا كنا كني أنا أفوركم مسلم وفي ناجر أني مالي يبدأ جهنم كيس سينا جنة سينا جركون كان أف ربي سبحانه وتعالى ديبي كان هذا ولدتك بس سورة النساء سورة فرفارة مال جري ليس بأمانيكم أكا إسين هوتني متيا مسلمتو تاجر ولا أماني أهل الكتاب أكا ورّي كريستانا بيهودا هول اللي متدبيني هجد هويدا ننتاد المسلمة همنا ننتاد نتي يسوس يوجه جرين بربرا كيسة تجران انتاد إنكم اللين بنتو انتاد يسوس يوجه من نوك أبقى هجرة قبار لا همنا نكت انتاد همنا رأسوك دبين تاتي كات دبين مد سيقلتي يقولون اللي جنة سينا جرى كريستاني جنة سينا جرى مسلم يقولون جنة سينا لكن دبين أكسي متى أكسي جدا كان همنا رانا متى من يعمل سوءا يجزى به نمني هم تو درجة قال تنقل فما إيه سنة آية لما فارد ومن يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات نمني درجة قاري درجة وهو مؤمن من ذكر وأنثى وهو مؤمن إراءته دبرته إيمانك باتا رب التأمنا أمنتك باتا دلقا غاري كان دلقي سيقلت أمنتك باتا رب التأمنا ربي فجيت دلقا غاري كان دلقي فأولئك يدخلون الجنة أمة سنت جنة سينا جاء ربي سبحانه وتعالى كان أفوها كسن إيماننا أنقف يوكان هوين قف مكاه مجور أنقف جنة سينا المسلم جيتشور أنقف جنة سينا سيقلت أمنتي جبيسو برباچيسا دلقا غاري دلقو برباچيسا جيتشو أكس اوكي جنة كيست فودون جرا يا غوبادي تيني جنة تفوتي كيس انجر مال قولو جنة تجرم تدور مقام من جنة تجرم مالي في الردو بدم مال رنقو دابولو تي اچي كيس اول سنة تنجلي فريتين مو دكات هاري اچي كيس جيران نفوداني انفوراني ما في انفوني دي يو جنة يوما جرم ترى ايغا فوتين جيراني اكا كريستاني جرو كان انفوران اندوبتان اندوغان انياتان جالساني اكا رنقو مال اصولي دا ننجتوري اصولي ديبتاني ننجتوري فولتاكا اكا متي اصون فوني اصون سجوني اصون دوغني جنة مال جنة مال جرمين يكون مال جرود نيرنا تكمي فوران الدنيا رتي يوكا بيا لفارتي وا أكمل تمنا كل ما كجت وانا انت جت مال وان انتاني صار أما ناو جنجيسو أنا ما ناو جنجيسو وان انتاني بدي بره دبرتي أما جرو دنيا رتو يو أنا ما ناو جيو شيفته وان هم هذا ميتكون أنا ما ناو جن بشنن وجنجيسو جرفون مرة كوكا بكون جم بتشودا بلي وان هو ما دامت درية وجن دبرتي نما تنمارك وجن شيسو تو يركوا دامله دبرتي وجن شيسون ترى ما دامت يكون ما دامت يكمل شوبو دامال ما وجن شيسون
Yaa garuu cubbuu miti reeni. Cubbuu waan namaanatti ni fuudhinidha malee. Eega Cubbuun qabu cubbuun garuu maarree maal akkamitti fakkaata? mala akkamitti amma fakkeenyaaf biyya lafaarratti akka barbaade hojii barbaade hojjechuu dandeenya biyya lafaati. Garuu marga jannata galtee qulqullummaa qabda. Akkamitti waan sun akkamitti ta'uu danda'a? Kun xuraa'ummaadhaa miti yaa goobazii teenya. Sammuu kiristaanotaa keessa wanni jiru dubartii haadha manaa bira gahuun xuraa'ummaadha waan jedhu sammuu keessa jira. Kunis kan fudhatanii mul'ata Yohaannis irraa boqonnaa afurirraa lakkoofsa shanirraa boqonnaa afurii lakkoofsa kudha wayi akkas naannoo san 17 akkasirra jira. Achirratti lakkoofsa 14 boqonnaa afur lakkoofsa 14 akkasii jira. Maal jedhanii? Dubartii wajjin ciisuudhaan warran xuraa'in jedha macaafni isaaniidha. Nu biratti yaa goobazii teenya Islaamummaa keessatti dubartiin nama xureessitu beekna nuti. Amantii keessan keessatti dubartii nama xureessitii jedhan. Dubartiin nama xureessiti waan taateef jecha beefasaniin dubartii nama xureessiti jedhanii ilaalan. Nu biratti dubartii nama xureessitii manaa wajjin jiraachuun. Uumama biiti. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa abbaa warraatiif haadha warraadha namni ta'e akka jiraatuuf jecha dachee duniyaatiin uumu. Garuu karaa Rabbiin hayyame malti deemu xuraa'ummaadha. Sagalummaa dalagu xuraa'ummaadha. Dubartii siif hin hayyamne fuurtu xuraa'ummaadha malee haadha manaa ofii wajjin ciisu xuraa'ummaadha miti nu biratti. Dubartiin xurooftuudha miti biratti. Dhugaadha macaafa keessa xurooftuudha waan taateef jecha akka xurooftuun akkas achi keessa jiraattii jira. Si galtee dubartiitti dabalamuudhaan warra hin xuraa'in jedha. Dubartiitti dabalamuun xuraa'ummaadha jechuun waan beekaniif sammuu kanatu kiristaana keessa jira. Nu biratti ammoo dubartiitti dabalamuun xuraa'ummaadhaa miti. Karaa hin taane karaa Rabbiin hayyamne yooti dabalaman xuraa'ummaa jedhama malee nu biratti kun xuraa'ummaadhaa miti jechuudha. Tamaam? Kanaafuu nu biratti Islaamummaa keessatti dubartii wajjin jiraachuun ni'imaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jedheetti hin dubbatu mallattoo dandeettii isaa irraa an khalaqa lakum min anfusikum azwaajaa jedha. Lubbuu keessanirraa haadha manaa isin uumuun. Waja'ala baynakum mawaddata wa rahma jidduu keessanii fi jidduu isaaniidha jidduu dubartootaadha jaalalaa fi rahmata godheedha jedha. Jaalalaa fi rahmata godhee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Si galtee jaalalaa fi rahmata godhee jedha. Kanaafuu amma jaalalaa fi rahmatatu jidduu keenya jira isaanii wajjin. Haadha manaa yoon fuudhin ati mee akkamitti maaf jannata jedhamire ati namni eega haadha manaa wajjin hin jiraanne eega waan nyaanne eega waan dhugne maaf jannata jedhamire jannanni maalirree osolee taatan bosona hin jettuudha. Jannata osoo hin taane osolee bosonaadhaa jechuu barbaachisa. Osolee beektaasa? Osolee beektaa Raammoo wanna takka bineensa xiqqoo takka taa mukarraan sochoone takka akkanumatti teessina malaalaa ooltu takka. Eeywa osolee mataadhaa jechuudha akka kiristaanii jedhutti. Maal kun jannata osoo hin taane kun mana hidhaati malee. Adaraan nu raggatina sheekha. Yeroo tara eeggar manni mana rabshaati miti. Ustaazi kun quraana irra ni jira. Ayyee itti fufi. Quraana raggatina ka maali naamusa. Eeni jira Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jedhee ittiin dubbatu. Quraana jettaniitu raggatina. Gurba kasi buusamoo yeroo lammaffaadha musi goone sadaffaa irratti jalatti of argita. Kabajaan ol seentee kaatee gasa nama 800 yoo argitee beekte takka ol seentee kaatee rabbashtaa sa adabaan haasawi tamaam taraa kan kee eeggadhuuti. Eeywa quraana keessa ni jira Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jedhu qul unabbi'ukum bikhairin min dhaalikum. Kanarra waan caalu jiruu duniyaa kanarra waan caalu isinitti himuu jedha. Jiruun duniyaadha kana hunda isaarra waan caalu. Lilladhiina ittaqaw inda rabbihim warra Rabbiin sodaataniif Rabbii isaanii biratti warra Rabbiin sodaatan jechuun warra jannata Rabbiidha seenan. Warra Rabbiin sodaataniif Rabbii isaanii biratti jannaatun tajri min tahtiha al-anhaar. Jannatoota jala isiidhaa laggeen yaatutu jira. Tajri min tahtiha al-anhaar. Jannatoota laggeen isii jala yaatu. Eegasani oo khaalidiina fiihaa wa azwaajun mutahharatun akkasumas jalaalam isii keessa taa'u ala ta'aniin haadholee manaadha qulqulleeffamtu taatee jira jedhe. Haadha manaa akka irra dhiiga dhiigdu kana kan hin dhiigne kan dhiigne aadaa irraa yaane qulqulleeffamtu kan tuftoon isiidhaallee wannan ta'e hin fonkifne ta funyaan isii keessaa furriin hin yaane ta amma akkasii tanaa miti beeku. Ta qaama isii irraa dhiigne hin yaane dubartoota qulqulleeffamtuu taatetu jira jedha. Haadholee mana qulqulleeffamtu qulqulluu ta'e isiin taate. Ta dhiigaan waan balleessine ta maal hin goone. Si galtee jannata jechuun iddoo jireenyaati malee masjidaa miti beeku. Masjidaa miti yookaan mana qulqullummaa keessan jetta sani miti masjidaa miti. Jannata iddoo jireenyaati.
بلان رب سبحانه وتعالى دلق ساق وفت سمي دفتي كان أصو بل إساني دلق سا ينغو كنيو إيرين نسارة دي سيتي كوني قد أكمل قد دتي بكا الرجرات أمالي جنة جيشوني بكا الرجرات جيرين لما فبكا الرجرات سمي في دتي كانان ألا أمني كنغوتم بل إفتي بكا الرجرات مالي وان براتي ميتي تمام سيقالتي مطهر ورضوان من الله بالغي هذا انتان الرادة كان أسجل وانا قد أسجل دبر ساكنا وانكو شاجاك اوكي ما هل تسجل في دي جنة ستة وابر يسلو فيه كلب هيه قرانا دي بنا وانا نسي قلتي اكا سينجر اكانا جنة بك الرجراتني دا مالي ما نقول كل ما ويكا كيس والسناني تاني دامس تمام أشكيس هادو لي منات تسانيف جرى كل فهمتو تايسين تايجر ورضوان من الله جالل رب براتي تسانيف جرى جل قالتي جالل رب براتي رب سبحانه وتعالى جالل سانيف كن ساني رب جالتان بكبرات تمو ورضوان من الله أكبر جالل رب براتي ترقود دادا كان هم دقاتشي ساجر لقادا النبي ربي عليه الصلاة والسلام جنة كيسة تكاتا تجراتان تسبيحني يوكان أمو ذكري قدشون سبحان الله ربي كل ما سارهمون دنديتي سارهمون أكافورا نتبافا نكال إسان رياء أجر شنكاتكم مليت جرين يساني قوتم بكرابتني سبحان الله الحمد لله الله أكبر كجرود سيقالتي الله أكبر كجرود ولت دباتنم وتحيتهم فيها سلام أتشكيسة السلام جاني والسلام والقافة السلام عليكم جاني أكم جرود دنيا كانت والجناسف تكون والجناسف على سرر متقابلين سرير تاني سرير ولتها سوانيج رب سبحانه وتعالى دون سن جنن سن أكما كريستان التامن سن التيمي كانوا تتامن جنة ونجر أمكن تيسو أباك وبرك أجر إنسان جنة كريستان أجتون تيسو أبا سن بكيسو سر جراتو سن جيتو أكسان لكن تمر غابا برتينيا أشيتا كم تارا ورنا بنا وجنشيف ناجر كوني دوغونغورا بوكوني جنن يكنا دان جنن يكنا تيسو بر تيسو رجنن جرتو يتونجر أشكيز مرجع بعد تاني كم تمال أسيتي ربي رفقاني جنان هذا مناو جنسي سجل راسا كوني وانا فرتيسو لميت ويكاد لميت ركون كريستان على دوبرتي وجنسي سون ترى رجل شورا كيدا برتي وجنسي سون ترى أمتي بيك رجل شورا في بربادا تمام وجنسي سون ترى سون تاني كون جمع شورا درات دوبرتين متى يصير تروف تورا ميتونو برتي يكم تورا ميتونو برتي بير اللي يكم هذا تورا هذا ميت كرارة بينا يمنين كوفا يودا متى ديماني كنا كذا مسينجا شورا إذا كنا تمام أيه قالتهما هاي أتمالي دامنتان كنكي مسلمة يوم إسلام ما قبضتي يا فرقوت أيوة مال كفار ربرت تساريته لك بودرو مغافنة تتيسن غافت أيتولي بقى غافيس تتي غافتة غاريدا لكن أمم كفار جل الدم تي كفار ربرت شورا فريقة دمين إسلام برد ويقد إسلام ما ترفته تمام قد تأتي برسي برد ويسكنوا قوتو قرآن دبته قرآن وسبرت تنام نهون تسات ستم كون والله هذا مسلمة ما لاتي جنة كبي جنة زم جرني ثم مال من هيد هذا كلين توسين هو يوري دكتور أبي يكو بيسة جرا كون مال كودو جواني جنة سينار جنره erga jalisanii ka seenanii ol seenanii jalisanii ofirraa akka osoo leedhaa jalisanii waan dubbatan waa dubbatuun hin jirtu. Quddus akka gurbaan abdoon tokko jedhe gurbaa abdoo miti ka gurbaa maal jedhe goobana ka jedhu sun callifnee jenneta keessatti waan bira dubbachuun hin jiru jedhe. Quddus
Seera jiraannaa jedhe. Kun jannataa miti yaa mucayyoo teenya. Isa kana dhiise isa kana. Ka kiristaanaadhaa rakkoon isaaniidha dubartii wajjin ciisuun haadha manaa wajjin ciisuun xuraa'ummaadha jechuutti waan amananii. Dubartiin xurooftuudha jechuutti isaan keessa waan barraa'ee jiruuf. Leewwata keessatti dubartiin xurooftuudha jedhe. Dhiigni siirra ba'u yoo baheetiin jedhe dubartuudha jedhe. Nu biratti dubartiin xurooftuudha miti. Dhiigni dhiirarraa fakkeenyaaf dhiigni harka kiyyarraa yoo baheelleen xuraadha. Dhiigni dubartiirraa ba'ulleen xuraadha. Dubartiin xurooftuudha miti nu biratti. Islaamni akkasitti namanu. Rakkoon kiristaanni qabu guddaan bakki mushkilaan isaa sammuu isaadhaa fudhachiise bakka kamiin dubartiin xurooftu bakka jedhu kanarraa kaasee. Waggoo dhiigni irraa ba'u xurooftuudha. Akkamitti dubartiin jannata keessa xurooftu. Isa wajjinu nuti dhiigni irraan ba'u jennaan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubartiin qulqulleeffamtu isiin taatetu isaaniif jira jedha. Haadha manaa tantee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waggoo jannata wajjin seentee jette wajjin nagaan jiraattan. Nabiin Rabbiin alayhi salaam akki jedhan warri jannataadha waggoo seenan furrin isaan irraan ba'u jedha. Akhiyaan isaan hin dhufu jedha. Dabalataan ammas ammoo fincaan illee isaan irraan ba'u. Sagaraan isaan irraan ba'u. Wani nyaata bifa dafqaatii isaan irraa jisbii isaan irraa. Dafqi sun ammoo urgaa isaadha miskiirra caalaa jedha. Miskii beektaa addunyaa keessa urgaa hin jiru. Urgaan isaadha miskiirra caalaa jedha. Tamaam. Jannanni Rabbi Nabi Muhammad alayhi wasallam akkanatti nuuf Qur'aan illee akkanatti nu ibsa. Rabbiin inni ta'u misoon akkanatti nu ibsa. Garuu kiristaana biratti rakkoon jiru. Kan isaaniidha maaliidha dubartii waan jedhaniif jecha akkamitti dubartii wajjin ciifnaa jedhan achi keessatti. Tole baga hin ciisin abbo baga isin jannata keessa dubartiin argatta. Ibidda jahannam malee waan takka jannanni hin jirtu. Akkuma isinuu jettan jannanni wayitu taasiseettan hin jirtu. Hin fuutan, hin heerumtan warra kiristaanaatiin jechuu jira. Hin nyaattan, hin dhugdan akkuma isinuu ofitti murteessitan kam isin murteessitan rabbi isin haa godhu. Alhamdulillah. Hin nyaattan, hin dhugdan, hin fuutan, hin heerumtan, hin sochootan, waan tokko hin dubbattan. Ergasuu maal kun maalidha? Ibidda jahannamii jechuudha. Karaa gabaabaa. Karaa gabaabaa ibidda jahannam jechuudha. Kuni jannata kiristaanaadha jedhama inni kun. Akkasan. Ayyee garaan deebina. Akkasii kenna baradhu gattaa'itii tamaam kun waan laafaadha. Taa'e quraana ladhu islaamummaa malee baradhu. Kiristaanummaa keessaa baate uf duuba deebi'eetiin kiristaana wajjin oola jettee kurkur jedhan jedhe. Tamaam. Ani sarahatan kana namatti dubbachuu asii galtee waan qaxxita kana asii gadi balatu kana dasanidha. Jalan deemin gajjeeti islaamummaa baradhu. Islaamummaa baradhu gajjeeti. Kiristaanummaa keessaa baate amma islaamummaa turtee jirti islaamummaa sirriitti baradhu. Islaamummaa sirriitti baradhu. Quraana qara'i gaafadhu nama si barsiisu san gaafadhu sirriitti hubadhu. Tamaam rabbiin si haa laaffisu. Ayyee guddaa galatooma. Tamaam. Allah baarik fiik. Lammii isaaf jirtaa? Yaa jira akkami awwal.